Qondaalli paartii mormituu Jawaar Mohaammed filannoo Itoophiyaa qeeqe. The voters have not been able to register. Bakka rakkoon nageenyaa jiru kanneen sagalee kennuuf galmaan sagalee isaanii kennuu hin dandeenye. Miseensi dhaaba Koongireesii Federaalaa Oromoo kana dura michuu jabaa ministeera muummee Abiy Ahmed turee fi yeroo ammaa bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed cimsee qeequun beekamu Jawaar Mohaammed waa'ee filannoo kanaa maal jedha? Xiinxalaan siyaasaa kuni Awurooppaarraa BBC Newsday jedhamutti yoo dubbatu filannoo kana qeeqe. Plenty of evidence to begin with. In those areas, the voters have not been able to register. Bakka rakkoon nageenyaa jiru kanneen sagalee kennuuf galmaan sagalee isaanii kennuu hin dandeenye. Qondaalonni mootummaa fi kaadiroonni waajjira keessa taa'anii galmee gibiraa fi ragaalee waajjiraalee mootummaa garaa garaarraa maqaa namaa galmeessaa turan. Namni gaafa filachuuf hin galmoofne. Guyyoota lamaan sadan darban immoo hidhattoonni haleellaa isaanii humnoota nageenyaa irratti cimsaniiru. Ji'oota lamaan darban dhimma kana gabaasan ture. Ragaa gahaan qaba. Day and night about this for last 2 months, so I have plenty of evidence for this. Koongireesiin Federaalaa Oromoo filannoowwan kana duraarraa hirmaataa ture. Filannoo baranaa irratti garuu akka hin haqamne qofaaf magaalaa Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Hararitti qofa dorgomtoota dhiyeesse. Magaalotuma kanattuu duula gaggeessuun rakkisaa akka ture himata Jawaar. Ministeerri muummee Abiy waggoonni 5 dhufan Itoophiyaaf boqonnaa haaraa fiduu jedhanii jiru. Kun waan biyya keessa mudataa jiruun wal simaa. To the contrary, if he's talking about positive turning points, I think the opposite will be. Faallaatu dhugaadha. Waan gaarii eeranii ministeera muummee Abiy dubbatan taanaan wanti dhugaa jiru waan faallaa isaan dubbatanidha. Bulchiinsi isaanii biyyattii keessatti lafa bal'aa to'achuu hin dandeenye. Oromiyaa keessa dhibbantaa 60 yookiin 70, naannoo Amaaraa keessa immoo dhibbantaa 90 ta'u to'annoo isaanii jala hin jiru. Naannoleen kun uummata biyyattii keessaa dhibbantaa 65 ta'u. Kan Tigraayitti dabalee dhibbantaa 70 ta'a. To'annoon isaanii cimaa kan jiru Finfinnee irratti qofaadha. Sunis yaaddoo rakkoo nageenyaa fi manneen waan jijjigifamaa jiruuf komiin jabaa magaalaa Finfinnee fi magaalota kaan keessatti uumameera. Kanaaf rakkoo nageenyaa ji'ootaa fi waggoota muraasa itti aananitti gara giddu galeessaa dhufuun isaa hin oolu. Ati biyya alaa jirta. Fuula duratti carraan paartii mormituu cimaa karaa dimokiraatawaa ta'e itti falmu Itoophiyaa keessa ni mudata jettee yaadda? Yes, I'm in exile. I survived multiple assassination attempts. I was jailed. Eeyyee jireenya baqaarran jira. Yaalii ajjechaa garaa garaa jalaan oole. Waggaa 2 ta'uuf hidhameera. Jiraachuun waan rakkoo ta'eefan ala ba'e. Ana qofa miti. Pirezidaantiin duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo ministeerri dhimma alaa duraanii Itoophiyaa biyya alaa ba'aniiru. Haala amma jiruun sochiin paartii mormituu Itoophiyaa keessatti hin yaadamu. Dhaabni mormituu dhoksaan yookaan haalarraa sochoof dirqameera. Ji'ootaa fi waggoota itti aananitti kun jijjiirama jedhee yaadu. From abroad, and I do not expect that to improve in the coming months and years. Himannaa Jawaar Mohaammed filannoo irratti waan hin malle raawwate jedhee himate kana BBC'n dura teessuu fi taanaa durataa boordii filannoo Itoophiyaarraa deebii argachuuf gaafatee ture. Dabalataan tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaafis himannaa paartii mormituu kana BBC'n dhiyeessee jira. Haa ta'u malee hanga yoonaa deebii hin arganne.